salphanne jennee utuboo ajirru gooftaan nu yaadate nu bukkee makkalee sanutti roorrisuu gatii nurraa kuttee qaanii nu oolfate. Oduuduu miti baay'isuu waaqayyoo ijaan argineerra akka diina miti kakkuuduu hanqabnu kanaaf darbineerra iddoo nama miti seenaa geeddaruu gooftaatu danda'a bakka saagaa. Oduuduu miti baay'isuu waaqayyoo ijaan argineerra akka diina miti kakkuuduu hanqabnu kanaaf darbineerra iddoo nama miti seenaa geeddaruu gooftaatu danda'a bakka saagaa. Utuudinni keenya tullee taa'ee labsee du'aa nutti dhaamu akkaataa jireenya waliisaa wallaallee garaa nu raabbamu salphanne jennee utuboo ajirru gooftaan nu yaadate nu bukkee makkalee sanutti roorrisuu gatii nurraa kuttee qaanii nu oolfate. Utuudinni keenya tullee taa'ee labsee du'aa nutti dhaamu akkaataa jireenya waliisaa wallaallee garaa nu raabbamu salphanne jennee utuboo ajirru gooftaan nu yaadate nu bukkee makkalee sanutti roorrisuu gatii nurraa kuttee qaanii nu oolfate. Tolee, nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota obboleewwan koo kan biyya keessa kan biyya alaatti argamtan hunduma keessanii fi nageenyi dachaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? An obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Sinillee akka nagaa taatan gooftaa waaqa uuma koorraa abdiitiin qaba. Inni nagaa kana nuuf kenne, inni guyyaa kana jaalatee nuuf kenne maqaan isaa ulfaatu. Beekumsaa fi dandeettii keenya miti, jabina keenya miti guyyaa kana gahuun jechuudha. Nuti nama daqiiqa tokko dabalachuuti hin dandeenyedha. Nama dhiiga foonii, nama cubbamaa waan waaqayyoof tolu hojjechaa hin oolledha jechuudha. Waaqayyo immoo cubbuudhuma keenya wajjin nu jaalatee guyyaa kana nuuf kenne maqaan isaa ulfaatu. Baay'ee isaaniitu guyyaa kana argachuudhaaf hawwii qaba ture. Baay'ee isaaniitu har'a gahuudhaaf barbaada ture. Warri gooftaan nu jaalate nuti guyyaa kana geenyerra maqaan isaa ulfaatu. Tole, nagaa kootti aansuudhaanii chaanaalii kootiif yookiin yuutuubii kootiif warroonni haaraa taatanii sabiskiraayib fi laayikii koomentii gochuudhaanii maatii kootti dabalama. Warri maatii koo taatanii jirtan immoo waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaayi. Laayikii, sabiskiraayib fi koomentii yoo walii goonee baasii yookiin dadhabbina tokko hin qabu. Gara qulqulluudha wal bukkee dhaabbanne wal jajjabeessinee yaada jirurraa wal deebisuu jechuudha. Yaada hin taane irratti, gochaa hin taane irratti yeroo keenya gubuurraa yaada gaarii irratti wal jajjabeessuun yaada gaariidha natti fakkaata. Kanaaf iyyuu jechoonni nani isin gorsuu fi wanti nani isin jedhu fi muudannoon yani isinitti himu akka isin jala hin darbinee fi keessattuu ijoollee shamarranii dhimmi kun ijoollee shamarranii ilaallata. Kanaaf iyyuu sabiskiraayib gochuudhaan maatii kootti dabalamaa wanti nani isinitti dubbadhu akka isin jala hin darbinee booda barbaaddanii iyyuu argattanii
Amma isinitti hima jechuudha. Kanaafiyyuu subscribe naa godhaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa ijoollee biyya kooti. Har'a maal dubbachuutiin dhufe isinitti fakkaate? Waa'ee shamarranii. Waa'een shamarranii dubbatamee hin dhumu. Yeroodhuma duriirraan kaasee shamarran barattee eessa geessi jedhu erguma immoo dimokiraasiin babal'atee barumsi jalqabamee eessumatti illee wanti dubartoonni mirga dhiiran qixxee erga arganne illee waa'een shamarranii dubbatamee hin dhumu. Har'uma kanallee akka miidhamaatii jiru ijoollee shamarraniiti jechuudha. Gaafa akkasiniin jennu gaafan akkasiniin jedhu akka kootti ijoollee dhiiraa sin jibbeen miti, baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Dhiira jechuun abbaa kooti, obboleessa kooti, eessuma kooti, waan hunda kooti. Innas sin jibbeen miti jechuudha. Garuu irra caala kan miidhamaatii jiru ijoollee shamarraniiti jechuudha. Ijoollee shamarranii xiqqoo warri yaadan, warri fageessanii yaadanis jiru, warri ofuma fuulduratti yaadanis jiru, warri ofuma jalattis immoo gabaabsanii yaadan jiru. Namni yaadan fi bifaan gargariidha. Kanaafiyyuu jechuudha ijoollee shamarranii keessattuu wanti ani isin gorsuuti barbaadu gaafa nama tokko gaa'ilaaf waliin jiraachuudhaaf qopheeffatanii nama filadhaa. Waaqayyoon dursaati irratti kadhadhaa. Ani yeroo jalqabaa waa'ee dubbii sagalee waaqayyoo hin beeku ture. Garuu waaqayyo qilleensa irratti sedda waldaa nuuf ijaaree waa'ee gaa'ilaa maal akka ta'e, gaa'ilaaf nama akkamii barbaachisa, amantaan namni tokko gaafa gaa'ila godhatu nama lamaan gidduutti amantaan akkamii kan jedhamu edda waa'ee wangeelaa baradhee naaf galee wanti hundinuu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee nuti ijoollee shamarranii hin goyoomfamna jechuudha. Ijoolleen gizee har'aa amantaa isaanii yoo nuti kiristaana yookiin beenxee taane nama amantaa biraa wajjin haasa'u. Har'a garuu ijoolleen sagalee waaqayyoo dhaggeeffatanii kun irra gaajidhee hin yaadu, maaliif barachaa jiru waan ta'eef jechuudha. Kan kaleessa yaadachuu miti, kaleessa bakka eenyumtiyyuu cubbamaadha. Garuu kan kaleessarra deebi'uudhaaf immoo dirqama wangeelli maal akka jiru dhaggeeffachuu fi warroonni sagalee waaqayyoo barsiisan tuffii fi waa ilaalcha tokko malee barachuu jechuudha. Odoo miidhamni tokko namarra hin gahin. Kanaafiyyuu beenxee yookiin kiristaana taane namoota biyya lafaa wajjin haasa'uu dhiisuu. Dukkannii fi ifni walti hiikan qabu waan ta'eef durumaan dursitanii ijoollee shamarranii of qopheessu jechuudha. Jaalala jechuun nama waa'ee hiika jaalalaa beekuu fi jaalalli nama kamirraayyuu nama qabuutii danda'a. Garuu namni gaa'ilaa fi keewwamu tokko immoo adduma jechuudha. Namni gaa'ilaa waliin godhadha jettee yaaddu tokko kophaa ta'udha. Maaliif jireenyi kee boruu akka hin deeggamne gizee tokko nama tokko gaafa wal jaalatanii adda bahanii maaliif adda bahanii jennee of dhiphisna. Garuu waaqayyo wanta jireenyi kee boruu akka jeeqamu hin barbaanne fi gufuu fuuldura keetii buqqisa. Nama tokko oduu ati jaalattu nama si dhiisu tokko, oduu ati jaalattu namni sirraa adda bahu tokko kee miti. Dhugumaan amani kee miti. Maaliif waaqayyo wanta kan kee hin taaneef sirraa adda baasaa jechuudha. Borus nama san wajjin odoo gaa'ela godhattee jireenya keetu jeeqama. Jireenyi kee nagaa hin argatu jechuudha. Kanaaf nuti immoo ijoollee shamarranii maal goona nama jaalannu san wajjin maaliif hin jiraanne jennee of dhiphisna jechuudha. Illiina keenya goddaana jechuudha. Kun nurra ta'uutii hin jiru. Waaqayyo waan godheef qaba jennee bira darbuutii qabna jechuudha. Yeroodhaaf namatti dhagahamuutii danda'a. Gaafa nama jaalatturraa adda baatu yeroodhaaf namatti dhagahama. Sirriitti namatti dhagahama. Bakka nama san malee waan jiraachuu hin dandeenye namatti fakkaata. Garuu lakki sobadha. Seexanni sobee namatti hasaasa. Gaafa immoo sagalee waaqayyoo dhaggeeffanne baga wanti sun narraa hafe jedhama, gammachuun keessa nama guuta jechuudha. Kanaafiyyuu dhiironni baay'een gisee har'aa malkii bifaa fi qabeenya nama madaaluu jalqaban malee jaalala wallaalaniiru. Gaafa akkasiin jiru dhiifama guddaa hunda keessan miti. Jirtu warri shamarraniif kabaja qabdan. Warri akka obboleetti akka haadha keessatti warri kabajan jirtu. Warri immoo akka warri manatti haadha fi obboleetti san kabajne shamarraniifis bakka hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu
gaafa shamarran tokko birrii gaafate irraa dhabe kan biraa fuudhuu deeman. Maaliif kun jaalala hin beeku jechuudha. Waa'ee jaalalaa hin beeku, hiika jaalalaa hin beeku, jecha jaalala jedhu dhagahaa malee jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kosinitti hin dheeressuuti. Kanatti aansuudhaan wantoota adda addaa isin biraan ga'uudhaaf karooraan qaba. Wanta barumsa isiniif ta'u yaadan qaba. Kanaaf iyyuu sabiskiraayib, koomentii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Viidiyoon koo itti fufa. Nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja.